Waaw! Kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraan fagaan Oromoon Ingilish dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoos jira. Maarree irra deddeebiitiin viidiyoo kana haa daawwannu. Alright, let's start. Yeroo baay'ee namni tokko namni tasa alkoolii dhugee hin beekne yookiis dhugaatii alkoolii dhugee hin beekne tokko ni jira. So namni akkasii kun teetootaalaa jedhama jechuudha. Tasuma alkoolii dhugee nama hin beekne jechuun teetootaalaa jennaa jechuudha gabaabsinee. Kanaaf akka carraa ta'ee nama akkasii kana wajjin wal argine yoo namni ta'e wayii dhugaatii alkoolii haa dhugnu yookiis biira haa dhugnu waan akkasii kana jedhee yoo isaa invite gochuu barbaade sorry I'm teetootaalaa jechuu dandeenya jechuudha. Ani tasuma dhugaatii alkoolii dhugee hin beeku jechuu barbaadne sorry I'm teetootaalaa jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo nam tokko maatisii kana naa dalage yookiis herree kana naa dalage jechuu yoo barbaade yookiis jedhee yoo nu gaafate nummoo maatisii irratti yookiis herreega irratti barnoota haa ta'u kaanis herreega irratti dadhabaadha yoo taane yookiis immoo hagas mara cimaa miti jechuu yoo barbaanne I'm not good at maths jennaa jechuudha. Ani barnoota herreegaa irratti yookiis herreega irratti guutummaatti cimaa miti hagas maraa. Kanaaf wanta irratti cimaan taane wayii I'm not good at jenne fakkeenyaaf dubbachuu irratti hagas mara miti jechuu barbaanne I'm not good at speaking presentation irratti hagas mara miti jechuu barbaanne I'm not good at presentation jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma baratame ani iddoo akkasiin jira. Akkuma baratame asan jira. Akkuma baratame wanta jedhu kana yeroo garaa garaatti hedduminaan ni fayyadamna. Kunis maaliif kaleessas ingeddas guyyoota hedduudhaaf irra deddeebinee wanta tokko ni goona yoo ta'e akkuma baratame jechuu barbaadu as a usual jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma baratame jechaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma baratame kunoo asan jira ani nam tokko gaafa dhufu bakka ta'e wayiitti nu arge yookiis immoo daldaanis haa ta'u bifa ta'eetiinis haa ta'u akkuma baratame asan jira iddoo akkasiin jira jennee nama ta'e faana gaafa haasa'u nama nu beeku jechuudha. Kana dura iddoo akkasitti nu arge nama nu beeku faana yoo haasa'uudhaa barbaanne as a usual I am here jechuu dandeenya jechuudha. As a usual I'm here. It is on the air. Wantichi waan qabatamaa miti. Wanta qilleensarra jirudha hin jenna. Afaan Oromiffaatiin nu fayyadamna. Kana jechuun wantichi qabatamaa hin taane waan substantial ta'e wanti qabatamaatti akkanadha jennee haasofnu miti. Totaalii waanuma haasaa levelii jirudha. Haasaa irrattidha. Qilleensa irrattidha. Gaafa jennu qabatamaa miti. Gaafa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaa maal jenna? It is on the air jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun wantichi qabatamaa akka hin taane himaa jirra jechuudha. Oromoo Ingilish kana waliitiinis wal fakkaata. Don't count your chicken before they hatch. Inni amma jenne qilleensarraa kan jenneef kun more or less baay'ee walitti dhiyaatu. Inni sunis wanna qabatamaan taane wanta hin mirkanoofne wayiidha. Inni kun illee akkuma kana. Inni kun immoo maal jechuudha? Nama callisee waan tokko eeggateera waan gaarii wayii naa ta'a yookiis immoo akkana ta'a jedhee waan eegaa jirudha. Garuu immoo hin taane. Garuu immoo akka ta'e wayiitti abdatee haasa'udha. Nama akkasiif gaafa haasofnu dura mirkaneeffadhuudha kan nuyi jennu. Jechuun wantichi qilleensarraa waan ta'eef mee wanna substantial ta'e wanta harka kee galee wanta qabatamaa ta'e haa ta'uutiin jenna. So don't count your chicken before they hatch jennaa jechuudha waan akkasiif.
Inni kan biraan in a flash. In a flash. In a flash jechuun baay'ee ariitiitiin hamma libsu ijatti akkas ta'e aga libsu ijatti akkas ta'e hin jennaan tira yeroo baay'ee. So sana jechuun in a flash. In a flash. In a flash jennaa jechuudha. Ariitiitiin wantichi hamma eeggatameef hamma eegame garas ariifateetu ta'ee jechuudha. So isa kanaan maal jennaa? In a flash. In a flash. In a flash jennaa jechuudha. Ariitiitiin baay'ee ariitiitiin ta'uu wantichaa himaa jira jechuun dubbachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf wanta ta'e waa'ee wanta tokko gaafa haasofnu wanti sun yookiis kun ariitiitiin ta'e baay'ee ariitiitiin ta'e jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? In a flash inni jedhu kun ariitii sana ibsa wantichi raawwatuusaa yookiis ta'uusaa kan ibsu immoo it is done. So afaan Ingiliffaatiin it is done in a flash. It is done in a flash. It is done in a flash jennaa jechuudha. Kana jechuun keenya baay'ee ariitiitiin ta'e wantichi yookiis wanti kun yookiin wanti sun ariitiitiin baay'ee ariitiitiin akka libsu ijaatti raawwate baay'ee ariitiitiin jechaa jirra jechuudha. Grip about. Grip about. Grip about. Sorry. Grip about kan jennu kun immoo waa'ee wanna tokko baay'ee aarree baay'ee nutti dhaga'ame afaan Amaariffaatiin tamaarraree yookiin tamaarraree waan tokko namni tokko baay'ee tamaarraree yookiin immoo ani baay'ee wantichi na ammaarrareera ni jenna jechuun baay'ee nutti dhaga'ame baay'ee aarreera baay'ee nu gaddisiiseera jechuudha. Waan akkasii kana jechuun grip about. Grip about. Grip about jennaa jechuudha. Waa'ee wantichaa sirriitti nutti dhaga'ame sirriitti fiil goonee waa'ee wantichaa yeroo dheeraaf haasofnaa jechuudha. Deddeebinee haasa'aa jira jechuudha. Persistently waa'ee wantichaa. Kana jechuun grip about. Good. So amma waa'ee infleeshinii jechuun waa'ee haala gabaa dabaluu haala wantoonni gabaarra jiranii kana akka malee dabaluu isaanii gaafa nu gaddisiise yookiin aarree waa'ee isa kana haasofnu afaan Ingiliffaatiin I'm griping about inflation. I'm griping about inflation. I'm griping about inflation. I'm griping about inflation jennaa jechuudha. Ani waa'ee haala gabaa sana aarse kana haasa'aa jira. Haalli gabaa kun baay'ee na aarseera sana haasa'aa jira jechaa jirraa jechuudha. Griping about jechuun waa'ee wanna sana baay'ee nutti dhaga'ame aarree gaddine yeroo dheeraadhaaf irra deddeebinee haasa'uu ibsaa jechuudha. Alright. It is my pleasure. It is my pleasure. Kun gammachuu kootii ni jenna yeroo baay'ee afaan Ingiliffaatiin. Akka kana yoo ta'e natti tola. Natti tola kun gammachuu kooti. Wanta nu faana haasa'amaa jiru akka kana goona jechuu ta'uu danda'a. Iddoo kana deemna ta'uu danda'a. Yookiin immoo sana kana goona jechuu danda'a. Namni ta'e wayii jechuudha nu faana kana haasa'u. So fedha kooti nan fedha gammachuu kooti yookiis immoo natti tola kana gochuun yoo jenne it is my pleasure. It is my pleasure. It is my pleasure jennaa jechuudha. It is my pleasure. It is my pleasure jechuu dandeenya jechuudha. Kun natti tola fedha kooti jechaa jirraa jechuudha.